Warroonni waa irraaffattan yeroo baay'ee waa irraaffachuu warroonni qabdanii irra guddinatti of eeggannoo guddaa akka gootan adaraa keessan. Keessattuu ijoolleen kiristaanaa yeroo tsalootii gootan of eeggannoo godhudha. Inni na biratti argitan kun mana madaamiti. Mana madaamii balaa hojjettuu Itoophiyaatiin manni kun gubate. Sababbiin isaa maali yoo jettan viidiyoo kana keessatti argattu. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraa nu wajjin hordofaa isiniin jechuun affeerraa keenya. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa gootidha. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun affeerraa gootidha. Egaa namoonni waa irraaffattan akka kiyyaatitti akka anaatitti ani duraan waan irraaffadhu amma garuu natti fideera. Dhugaan isiniin jedha natti fideera. Anillee sababa mana madaamii gubuu jala bahee jira. Maaliif akkamitti kan jedhu immoo nu hordofaa. Egaa obboleettiin keenya takka mana madaamii hojjetti. Mana madaamii yeroo hojjettu kutaa ishii galtee tsalootii goote. Yeroo tsalootii gootu kana shaamaa ibsatte. Shaamaa kana girgiddaatti aansitee erga ibsattee tsalootii gootee xumurteen boodatti shaamicha irraaffattee deemte. Hin dhaamsine jechuudha. Shaamichi kun gaalee maal ta'e girgiddaatti dhiyoo jira. Soofan cinaa jira. Soofatti qabate. Soofan carqiidha. Wanni beekuu qabdan soofan carqiidha. Soofatti qabate. Yeroo kana ishiin nuti kutaa keenya keessa yoo baanu baay'ee turra. Hin deebinu jechuudha kutaa keenyatti. Yoo xiqqaate sa'aatii 8 akkasiin turra jechuudha. Dafnee kutaa keenyatti hin deebinu. Sababa saniin ishiin daftee kutaa ofiitti hin deebine hojii ofii akkuma duriitti hojjechaa turte. Yeroo kana gizumaa akka carraa yoo gadi baatu argite iyyuudha. Isinitti himaan. Yoo gadi baatu argite. Akkamitti argite? Ibidda aaru qofa argite malee maaltu akka uumamee fi maaltu akka ta'e hin argine. Yeroo fiddee kutaa ishee seentu yeroo fiiganii kutaa ishee seenanii ibiddi qabatee manni gubate. Manni gubate. Manni eenyu? Manni madaamii. Kanaafuu adaraa keessan yeroo hojii hojjettan ijoolleen kawaayaa uffata tokkostanii kawaayaa banaa gootanii deemtan ijoolleen waa irraaffattan. Ijoolleen madaamiin bukuura yeroo mana xarannee qulqulleessinee kaanu hixaana aarsaa nuun jedhu. Bukuura jechuudha. Bukuura godhaa nuun jedhu. Bukuura kana goonee iddoo uffanni wayii jiru, iddoo wanni wayii jiru yoo goone wanti sun ibidda waan ta'eef akka gaalee qabatu beekama. Ani maalan ta'e beektanii? Kafanan tokkosaa. Osumaan kafana tokkosuu ani wanta gizee lama na mudate jechuudha. Dhugaan isinitti himaa gizee lama na mudate. Gizee tokko mana kanaa miti. Mana kanaa miti. Mana biraa kan ta'u. Mana sanitti maalan ta'e seetanii mana jalqabaatitti kafanan tokkosaa jira. Osumaan kafana tokkosaa jiru jidduudhaan na yaaman. Yeroo san jidduudhaan na yaaman kana kafana kana akkuma tokkosaa jiruttan kawaayyaa akkanatti nan tokkosaa jira. Irraayis waliin kaasne qalbiin gara waamicha isaanii sanna deemeet yuunifoormiidha. Borumtiin barumsaa deemeen akkasumatti gatee biraa deeme. Dhugaan isiniin himaa daqiiqaa 10 maalan ture. Yoo nan dhufu yuunifoormii mucuqii gubatee keessa darbee kan irratti tokkosaa jiru santu gubachaara. Rifadhee waan dubbadhu wallaale. Akkam godheen madaamitti hima haala kamiinan itti hima silaa boru barumsa kan jedhu yaada natti uume jechuudha. Booddee irratti maalan godhee yoo naan loltes yoo mindaa kiyyaanis bittes badii kooti jedhee tanan dhaqee tanan gizee sinna yaamta san kawaayyaa yuunifoormii irratti gadi gombiseen irraafadhee sin bira dhufee garuu yuunifoormiin kun gubateen jedheen. Mindaa kiyya irra muraatii deemaa bitaa fi natu gubee jedheen itti hime jechuudha. Himnaan ani yuunifoormii gubatee miti naan jette. Yuunifoormii gubatee miti kan dafteetu deebitee nu dhaqqabdeen tuu natti tole jette. Sababbiin isaa hoo odoo turte odoo sa'aatii tokko turte maaltu akka uumamu beektaa naan jette. Manni uffanni sun ni boba'a gubachaa deema saniin booda
ibiddichi sun gara girgiddaatti ce'a, elektirikiin sun gara elektirikii kaawayyaa sanitti dhaqa, elektirikiin kaawayyaa immoo ibidda waan ta'eef shiboo isaatitti qabate jechuun manni muluun qabate jechuudha. Kuni waa xiqqaamti. Salphina guddaa baaninaan jettee natti dubbatte jechuudha. Innaa yuunifoormiin carqiidha. Waan amma deemee bitee deebi'uudha. Rakkoon qabu gizeedhaan natti himte naan jette. Madaamii gaarii waan taateef deebii akkana naa deebiste malee madaamiin tokko tokko baay'ee namaan lolus mindaa namaarraallee muranis ittiin bitus jechuudha. Isaan odoon jiru gaaf tokko immoo mana kana keessa jechuudha. Manuma nama jiru kana gaafa sanis salphina guddaan bahe jechuudha. Keessattuu osoo hin dafee deebi'uu baadhee gubatee jechuudha gaafa sanis manni namaa. Akkaman ta'e gaafa sanis oduma kafana tokko isaa jiru ni deemna naan jedhan. Ni deemna naan jedhanii na muddan. Ani yeroo kana anaanis beenu naan jedhan. An deemuu fedhiin qabuun ture. Isaan dirqiidhaan beenu naan jennaanan kaawwicha san akkasumatti dhaabetanan deemee uffata koo uffadheen yeroo san ibsaan dhaamsu konan beeka. Kan kaawwayyaa san dhaamsi natti fakkaate edaan hin dhaamsine. Yookama yaadadhe erga isaa wajjin deemnee bakka deemnu san erga geenyeen dhaamsi moo hin dhaamsine moo dhaamsi moo hin dhaamsine moo jecha jedhuun sammuu kiyyaan lolaa ture. Sammuu kiyyaan lolaa. Dhaamseen jedha tokko hin dhaamsineen jedha tokko. Isaa achitti isaaniin bashannanu ani waa'ee asii ta'e yaadaa jiraam. Asii maaltu akka uumamu. Yoo dhaamsine akka kutaa kiyyatti kawaayyaan kun qabatu sanuu carqiirra godheen jira. Yoo dhaamse jala ba'e, yoo dhaamsine salphadhe kanan jechaa tura. Isaa yeroo baay'ee yaadan akkan badaa jiru na argiti madaamiin. Maal taate maal yaadaa jirta naan jettira deebite lakkaumaa mitiin jedhanitti immoo sodaadhe. Agamoon turre waaqni yoo na baasu sa'aatii tokko maal turre bakka deemnu sanii deebine jechuudha. Yeroo deebinu fiigichumaanan kutaa kiyyattan tokko yeroo baay'ee uffata fiigichumaanan gara kutaa kootti gale. Yeroo dhufee bani ilaalu kawaayyaan gaalee wanni akka sibiilaa wayiin jira. Sibiilli sun diimate isatti garagarcheen deebi'e waan ta'eef da'an isaan na muddanii diimate boba'uu malee homtuu nafne jechuudha. Osoo sa'aatii 2-3 kan turu ta'e akka boba'u shakkiin qabu jechuudha. Ijoollee baay'een kawaayyaan waan hin boba'an isinitti fakkaachuu danda'a. Elektirikiidha. Elektirikiin immoo ibiddaa jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan gizee gola madaamii hojjettanii waa irraanfachuu keessattuu wantoota elektiroonii ta'e sirriitti of eeggannoo godhadhaa. Yoo hojjettan sirriitti of xinniqqaa'ee godhadhaa. Yeroo mana xaraddan amma ni kaleecha guyyuma kaleecha mikinisaan jechuudha. Mikinisaan mataan akkana gosanatti agarsiisa. Mikinisaan aduman xaragu soorii. Mikinisaan sakka'ee oduun xaragu jechuudha. Kana hin beektu mataa kana hin beektu jechuudha. Mataan kun kan mikinisaati. Sakkaaneet elektirikii irratti sakkaaneeti kan ittiin xarannu mitiire. Yeroon sakka'u manoota baay'een xaragee deebii xaragee dhufee tananii manoota kanneen keessaa xaragee dhufee kifilii macarrashaa tokko yeroo ga'u itti sakka'e. Ani maal akka inni ta'e hin beeku. Nagaadhuma qaba dura. Fayyaadhuma jira. Yeroo naqee sakka'u dhugaan sin jedha bakka kanaan. Kanuma natti boba'een argee jechuudha. Gizeen akkanatti sakka'u natti tokka'ee kan asiin boba'een argee jechuudha. Kun immoo keessa shiboo elektirikiitu jira. Yeroo hojjettan ijoollee keenya adaraa keessan yaada keessan gizee keessattuu waa'ee elektirikii hojjettan yaadan hin badinaa. Yaadan gaafa baddanii rakkoo guddaa keessa seentu jechuudha. Yeroo hojii madaamii hojjettan sammuu keessan hojii madaamii qofarra godhadhaa. Yaada erga hojii fixxanii yaada keessa seenaa. Inna kaleecha haala sanii guyyaa kaleecha jechuudha. Guyyaa biraa osoo hin taane haala kanaan na mudate jechuudha. Immoo na qora waan hin beekan waa'ee elektirikii kanaan sirriitti na qora jechuudha. Qassaala uffata miicuunillee na qora dhugaan isinitti himaan maal akka ta'e garuu naaf hin galle. Innaa kanaafuu yoo rakkoon namarra ga'e boo'urra osoo rakkoon namarra hin ga'iin of eeggannoo godhachuudha. Yeroo baay'een sirriitti nuuf eega jechuudha.
Dhugaan sinin jedha zinjire zaf muddamee hin deemu jechuudha. Keessattuu waa'ee elektiriikii kana muddamee hojjechuu duraan waan akkasiin qaba. Ergan amma keessattuu gaaf tokko maaltu na jiilche qassaaladha jechuudha. Ani dafee miiccuufan muddamee miiccee ta'u bakka yaadni kiyya maalidha uffata san miiccee fixuudha. Fixee gara biraa deemuudha malee waa biraa miti jechuudha. Gizee tokko caammallee gizeen kaawwanne jira jechuudha. Jarjara keessa dabarree inna qassaala kana miiccu caammaa kana baafadhee deebi'een kaawwanne lukumaan qassaala kanatti seenaa jechuudha. Ijoollee waan akkasii fa'aa gootan. Harki kiyya bishaanii iddoon uffata miiccu sanillee bishaan gadi nam'ee jira. Lukaanillee bishaan irra dhaabbadhe. Achi dhaabbadhee tanan uffata san qassaala keessaa ol guura jechuudha. Hin beektu kaa. Yeroo kana elektiriikiin sab godhee ofitti yoo na butu qassaala irratti ganna darbee deebi'ee girgiddaa irratti na dhahe. Yeroo kana rifadhee tanan hoolladhee bakka jiru wallaale jechuudha. Ida asii fuudhee qassaalatti yoo na darbee deebi'ee qassaala irraa fuudhee girgiddaatti yoo na darbu mataan kiyya asiif asiin bakka lamatti na gosochaa'e jechuudha. Kana ofii kiyya akkan ofitti fideen of arge. Maaliif? Gizee uffata miicinu lukni keenya duwwaa ta'uu hin qabu. Naannoon qassaalaan jiru sun elektiriikiidha guutumaan guututti. Bishaan lafatti jibuun dhiisu naannolee uffanni miicamutti. Kanaaf yeroo hundumaa luka keenyarra caammaa dhabuu hin qabnu. Of eeggannoodhaan hojjechuu qabna bakka. Manni madaami hundi isaatu elektiriikiidha waan ta'eef nuti yeroo hojjennu of eeggannoodhaan. Erga gaafa saniiti iddoo qassaalaa ta'e iddoo elektiriikii jedhame hundumaa osoon caammaa luka kootirratti hin kaawwatiin tasan dhiyaadhu jechuudha. Keessa darbee kushiinaa. Ijoolleen kushiinaa zaf jettanii seentan. Kushiinaa keessa maaltu jira? Firiijitu jira. Firiijiin guutee jira. Firiijiin sun elektiriikiidha. Gizee kushiinaa dhinnu. Lafa kushiinaa gizee dhinnu. Nuti gizee tokko firiijii jaalallee bishaan seessifna kosiin qoshaasha yaaba hojjenne luka keechinirraa caammaan dhabamuu hin qabu. Adaraa kanuma sinin jedha ijoollee keenya gola madaamii keessa yeroo hojjennu of eeggannoo gurguddaatu nu barbaachisa. Kanaaf sababa kanaan tokko lubbuu keenyas dhabna. Lama mana namaatis balleessina. Kan mana isaanii dhimmaa miti, homaa miti. Garuu kan lubbuu keenya maatii keenya keessattuu harmee keenya jennee of eeggannoo godhachuu qabna jechuudha gola madaamii keessa yeroo hojjennu. Waa irraanfachuu dhiisuu qabna bakka. Yeroo hojii keenya jalqabne yaadni keenya hojii san malee yaadni biraa akka nutti dhufne jechuudha. Akkasii hordoftoota kiyya viidiyoon har'a qabadhee dhufe kana fakkaata. Garuu namoota hedduu barumsa ta'a jedheetan illee barumsa guddaan irraa argadhes mudannoowwan kiyyallee barumsa irraa argattu jedhanii qoode jechuudha. Ijoollee baay'een kanarra miidhaan sinirra jiraachuu dandeechu. Adaraa keechaan of eeggannoo godhadhaa sinin jechuun affeerraa kooti. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa. Mana kana immoo laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa sinin jechuu jaalanna. Turtii na wajjin gootaniif guddaa galatoomaa.